Rifeensi kee durumaa kaasee akkasimoo erga raajii taate booddee akkasuma. Daftara kukkuteen maal godhee hodheen akka nama wangeeluma irraa dubbisutti fuudhee talla gara naannaa matala gara naannaa. Amma wanta wal dhiitu tokkotu dhufe. Ati raajii maatii yoo jedhamta. Injennes hin jedhus. Jira sireen akkasii jira. Hammam kaffaltu ittiin gaafattu. Fakkeenyaaf amma waldaan sagantaan waamti waan barbaadate poosterii baafti. Ergamaachuu dandeessi, raajii jechuu dandeessi, wangeelaa jechuu dandeessi. Mee gatiin hamma har'aatti tajaajila abbaasee kana waan ati jettu maal? Nama raajii sin tokko raajii miti raajii naan jeenye. Namoota waaqayyo itti dheekkame sin jedhete. Kadhadhu biddeen yookaan wanti naa qophaa'e kun raammoo yaasa. Tajaajila hojjechuun hin danda'amu. Fixanyaan Mikaa'elii miti, Gabrielii miti. Waaqa miti nama waaqaati waan hin ta'eef makiinaan hin gala miti na barbaachisa. Farankaa nama wajjin cubbuu gara biraa dhugaatii maaloo hamma moola badhaadhaa diimaati. Dhugaa dubbachuuf fedhe gaardii hin bitannes hin bitadhus. Si gammachiise moo si miidhe moo miira akkamii keessa turte? Garraamummaaf na jaallachuudhumaaf gadi ba'ee narraa bane. Gaafa laaltu dhuguma gaardii bane. Hubannoo haasaa keenya kana madaalee isa kamtu sobaa isa kamtu dhugaadha waan jedhu hawaasi kun akka beeku beektaa. Ijoollee riyaa gooti goddanyaa gooti wajjin footoo kaane wajjin poosti goone. Abbaa poosti godhin beeku bariyaan. Footoo wajjin kaanee gadhiifnee eenyu akka poosti godhin beeku.